miti. Nama eessumni hiyya tokko waan ta'e isinitti makiina guutanii jedhanii maganaanya jedhee waama jedhe. Adaadatti eessuma kiyyaa fi dubartii lama taa'ee deemaa jira eessumni hiyya. Nama 3 ta'anii makiina maganaanya jedhee waamu kanatti seenan. Bootanuu hin jiru caccannaqamnee dadarrabamnee deemne jedhe. Deemnee xiqquma deemeetuma qaxxadhee dhaabbate jedhe karaarra guree. Niitiin takka makiina keessatti iyyitee haasofti jedhe. Dhala nutti hin iyyin jedheen jedhe. Makiina keessatti silkiidhaan jechuudha. Kazaa hundi isaanii nama jajjabaadha warri makiina san keessa jiru. Hundumtuu nama gurguddaadha jedhe. Kana keessa maal godhanii kazaa bu'aa uradu jedhe. Kazaa buuneedha. Kan bu'anu 3 qofa jedhe. Makiina sanarraa. Gaafa bu'anu silkii birrii homaa harkaan qaban. Homa jara 3 bichaadha. Jarri kaan makiinaan sun guutuun hundi hattuu ture jechuudha. Edaashin gizee iyyitee silkiidhaan haasoftu san waa afuufaa turte afaanii. Waan ta'e afuufaa turte. Oka afuuratti baafattee wanna ta'e bakka. Isaan karaa isaan situs keessa rabbiin kun yaa beeku. Oo rabbiin seegamee dhugaa waaqa abbaa feete wajjin deemi. Nama wajjin deemte kophaa deemte jaarsa wajjin deemte jaartii wajjin deemte siin ooluun sii dhufe taanu siina kun. Guyyumaan hatame sanis immoo ጓደኛን አዳዳትያ ማዘር ስልኪን አደወለደኝ ጀት ጉዩማ ሰነ ጉዩማ hatame sana ishin gibira kaffalu deemte jechuudha. Bakka gibira kaffalu dhaatti maazar bakka jiruun beekusti silkii kana asofsiisee silkii ofiisaa dawwaleetti kenne. Silkii mataa isaa jechuudha. Namni amma silkii ona dawwaleetti siin dawwal waan ta'eef silkii isaa dawwaleetti kenne. Nama kana dubbisee kazaa isheettee harka fuutee as boota akkanaan jira jechuun hin beeka sana booda hin beekatte. Garuu warqii sooftiidhaan baasee kennuufi kennan beekan. Sooftiidhaan ofirraa baasetan kenneef jette. Warqii jechuudha. Argitanii maazar jedheen itti shawwadee akkasitti silkii isaatii itti kenneeti bara. Silkii mataa isaatti kenneetti uffisiise jechuudha. Silkii isaatii. Lalli naate nama wajjin deemte, kophaa deemte, maatii wajjin deemte inni sii dhufee nan siin oolu rabbumti bichaan si haayu. Namatti immoo faradina. Keessanii namatti faradina dhugaa waaqa. Isaan biyya keessas teesse biyya alaattis teesse isaan akkaataa hanna isaaniitu garaagara malee ara ulfaataadha dhugaa rabbii. Ani nama 3 ta'anii naatan namni 3 sun garuu ana biratti adda ta'anii dhufan. Garuu immoo adda miti isaan 3 bakka tokko hojjetan. Nama tokko isaan 3 garuu tokko ishiin baankii keessatti na toskiisa. Tokko balbala irratti dhufee lotoriin naa ba'e jedhe. Tokko immoo achi siqee makiina dhaabeen weegi. Laayidii. 3 isaaniitu tokko jechuudha. Argitanii guys akkanatti wal faffacaastee hojjetti jirra. Naata sababa kanaaf faraduu naman dhibu namatti hin faradinaa. Dhugaa rabbi nama waan akkanaa ta'e malee nama hubattanii akka nama taa'ee sanatti haasa'u kanan turre guyyaan baay'ee ulfaataa ture. Booda gara siifte boodgaardii siiftaa natti migaaba biyya galta. Maa ta'e faradina kanaafuu gaafa biyya galtan of eegadhaan gana Itoophiyaa galuuf illee yaadan qabu garuu immoo of eegada. Innaa warqii maaliif baattee deemta namni warri jettan immoo ani gaaf sana kuyyuu irraa hin dhufaa jira jechuun biyya irraa hin dhufaa jira jechuudha. Warqii duraan godhadhee kanan gale biyya kuyyuu maatii kiyya bira jechuudha. Godhadhee harkatti godhadheetiin hin gale. Garuu gaafa nachi ol deebi'u Finfinnee seenee dinnaanan ofirraa baasee sihatanii harka sirraa kutanii naan jinnaanan warqicha ofirraa baasee boorsa kiyya keessa kaawwadhe. Akkuman kuyyuu dhagalee meeshaa mana tokko buusata nama manaa ba'e mana adaadatti yaa ba'e waan ta'eef hoggasumaan birrii mana zarsiisu sanis meeshaa manatti buusatanan birrii mana zarsiisu sanis fudhadhee baankii dhaqe. Sababa kanatti warqii sanallee keessa lafa gochuu yaadanne jechuudha. Akkasumatti boorsa kiyya wajjin fudhadhee ba'e. Egalee shittoonis ni jira boorsa kiyya keessa. Warqiinis ni jira. Sammaa akka kanaa adii ni jira. Wanta baay'ee baatee jira boorsaan kiyya sun. Kana hundumaa boorsa keessa haratan. Akkasumatti naqeef waan boorsa keessa jiru. Qulfii shaantaa kiyyaallee bara. Qulfii shaantaa kiyyaallee boorsa kiyya keessa jira. Isaallee fudhatanii bara. Ayi naate. Wallahi gaafa san barate nama rafte bakka nama du'e beektan gaati nama riba rafee jiru. Rafte bakka nama rafee jiru bakka waggaa sanitti waan beektu ijji keellee hin beeksisa laa akka nama kinoo akkana ta'e akka nama sakkaree jiru wayii ija kee irratti wanni ta'e namni si beeka namni si arge. Ani sinitti hime warroonni baankiin alaalan sun hundumtuu
ልክ አይደለችም ምናምን አይዳ ቱረን ነቤ ከነረት ቤከንዛን ማለፊ fuulli kiyya xiqqoo akka damazaz jedhu wayii yookaan immoo akka nama dhukkubsatu wayiitiin ta'ee ture jechuun akka sirriin turre fuulli kiyya wanna ta'ee ija wayii akka ijallee danda'een banadhu ture manaan akkas ture akka nama sakkaree wayii. Innaan nama rafe beektan rafte akka nama rafeeti. Achi bar gizee biniin netto akkuma nama riba ka'eetti lafti siif maree yookaan mataa si dhukkubeet of bartaa gaafa kana ija xaxxargattee indi eessan jira jetta galaa. Ana tamam borabbiin namatti fidin naata inni sun waan akkasiin abbiin sirraa qabu nama arraasan kolfagin wanti sun nama garraba hojii rabbii wanti sun nama ajaa'iba dhugaa rabbii. Wantichi waan akkamii ta'e beektaa namtichi baankii keessa deebisnee taasifneenaan wanti kun Itoophiyaa keessatti illee ni hojjetama jedhe wanti of nama wallaalchisu kun tokko duqeetiidhaan aynata duqeetiitiin jira jedhe tokko immoo aynata duqeetii akka kanatti harkatti godhatanii qofa akkanatti bukasitti godhan jira tokko immoo akka bishaaniitti harkatti godhatanii wanta harkaan qabatanii godhantu jira jedhe aynata baay'eedhaan hojjetamee dhufa jedhe. Naa baay'ee ulfaataadha wallaahi. Irraanfadheen ture garuu viidiyoo sana erganni isinii waraabe immoo uummanni koomintii alatti barreessitan mataa nama dhukkubsatan sila dhukkuba namatti qasaqqastan dhugaa rabbii baay'ee keessan nama guddoon akkana ta'e akkas hin ta'uyyuu akkas ta'e akkas hin ta'uyyuu hambara akkasin na gargaartaaf miti kana sii waraabe akkas irraa barattuufi namatti teessee namatti haasa'uu namatti faraduun nama dhibuun naate. Teessee haasa'uuni naman dhibu har'a kun waan zanaalee tasii wajjin haasaa raba. Kan hundumaa darbee har'a silaa waan tokko na godhanii raatanii baxxaamti na qoccaa ture garuu magaalata rabbi fayyaa biyyaan biraa ba'e. Maaltu isaan dhorka sila waggaa sanaan rafee nama rafee jiru nama akkuma nama rafeeti maaltu isaan dhiba sila na fuudhanii deemanii natti taphatanii akka garaa isaanii na dhiisanii yoo deemanis mirga isaaniiti bar namni isaan gaafatu hin jiru harka isaanii tan jira ture. Maaltu isaan dhibe bakka barbaadanitti na fuudhanii deemanii akka fedhan ona godhan nama. Waan wayin of beeka firraa dhorkuun hin ta'u bar. Wanna kana hundumaa wanna nama sinitti haasa'u kana hundumaa erga darbee jaaladhe malee bara hoggasiif hin beeku. Silaa beekeraadhe siluma bilbila koo si'a lama banuuf sanaa fi paatarnii bilbila kiyyaa si'a lama gizeen banu sana lammaffaa irratti birrii riyaala kana birrii kun birrii eessate uggaadhee na gaafatu san meeqatti mana zarama birriin kunoo birrii eessate uggaadhee na gaafatu san naqqaan ture. Gina yalla minnaate jiru. Nagaa godha akkamisin hunda jaala fayyaa keetii arga bo'oo kee ta'ee wallaahi hunda jaala fayyaa kee. Hunda jaalaa hundumtu darbeera gabaa darbe hin dhaqani garuu namatti faradinaaf hin haasa'e. Anana viidiyoo san waraabe akkasin irraa barattaniif malee akkasin waan taane haasoftaanii madaa namaa namatti qasaqqastaniif miti. Akka keessanii kana yaaduu dhiisee tanan isinitti fakkaate. Nama meeqatu makiinaa hataa jira. Sa'aatii kanatti makiinaa keessa jechuun osoo atoofaa jirtu sitti seenanii si qalanii keessa si darbatanii makiinaa fudhatanii kan deemaa jiran meeqatu jira. Mukaan birrii miti makiinaa jiraa keetti si qalanii sirraa fudhatanii deeman. Mukaan jechuudha. Har'a makiinaan illee manni illee wanti hundi hatamaa jira warabbee jechuudha. Makiinaa meeqatu hatame Itoophiyaa keessatti gibbii keessaa osoo atoofaa jirtu naa dhaabime yookaan immoo akka raayidiititti akkuma nama tasaafaariititti dhufee koreetti waa sitti afuufee keessatti darbee fudhatee deemsan booda taargatti xayyarata. Meeqa jira gaa'es waan meeqa jira kana yoo haasofne malla waan baay'ee jira bara dhugaa rabbii yoo haasofne waan hedduutu jira. Kiyya kun salphaa danda'u. Kiyya salphaadha wallahi. Viidiyoo dhaqaa dhaggeeffadha. Suuraa kan kaase ana miti. Kaameraa mana baankiitti nu kaase. Suuraa miti bar viidiyoodha. Viidiyicha isinii postatu guys. Suuraa bar irraa screenshot godha malee wantichi suuraa miti. Viidiyoo nuuf kenname. Mana baankii dhaqee tana viidiyoo irraa fudhadhe. Niititti qabsiisuuf birrii baay'een gate waan ta'eef niititti qabsiisuuf jecha warra baankii na tabaabbaraniit warri baankii kaameraa mana baankii waan jiruuf warri baankii viidiyicha naa kennan. Viidiyoo sana amma poolisiitti kenneeraan. Viidiyoon poolisiidhaaf kennameera. Poolisiin amma barbaadaa jira. Viidiyoodha malee suuraa miti garuu natu screenshot godhee irraa fide malee. Viidiyicha postatu jettan jalqaba irraa akka seennee aga seennutti ni jira waan ta'eef isiniif hin postata viidiyoo sanuu barbaadan.
Video malee suuraa miti. Anaa miti immoo kan kaasa baankii mana baankii kaameraa keessa kaameraa mana baankii. Video aga dhumatti dhaggeeffatan malee koomentiin barreessinaa gaasichi. Koomentii barreessuun dura video aga dhumatti dhaggeeffadhu. Dhageessanii waan tokko dubbachuun dura video haga dhumatti dhaggeeffadha oduudhaan jarjarina. እንደዛ ነው ነገሩ እንደዛ ነው ነገሩ እንደዛ ነበረ ሀሳብናንማ ዋን ባየተ ጀራ ቪዲዮቹ ነው ፖስት ያወጀተ ወላሂ ቪዲዮ ወንቲቹ አንተ ጀልቃ በራ ጊዜ ሰኑራ ካስኔ አማ ኬሰ ሰኑቲ ቪዲዮቹ ነጀራ ወንቴፍ ሀገ ዱማ ደገፈዳ ቪዲዮ ደማለት ወኖ ምቲ ሱራ ምቲ ነን ፖስት በርባደነቹ እና በርባደማ ጀርቲኔቲን Amma garuu argamne. Amma ittiin argamu kosuun chiguru sun. Argamtee dhiistee na wayi birriin keenyaaf hin argamu ganaa. Ganaa naaf fiddu bar. Birritti qaatuma nyaatanii fixan isaa. Qaata maal qaata. Qaata wallaahi. Garuu birrii kudhan tiraanspoortiidha birruma kudhan. Birriin kudhanaaf birruma birrii baankirraa birriin hin manazzaramin duudaan sun akkasumatti hafu. Birriin baankidhaa baase 20 sanarraa birruma kiyyarraa birrii 100 takkitti onaa kennite maal qaba. 100 takkitti irraa baastee mee hodhu kana. Waan tokko mikineeffattee birrii 100 takkitti san onaa kennite raatte maal qaban jedhee bara. Isaan hin asaazanne ilaata gaafsan. Jechuun isuma hin mararre ilaata xiqqishuma ishee. Isaan mararre ilaata rabbeedhaati gaafa kana hundina harkaa fudhatanii harka duwwaa kiyyanan isanii bakkeen taanetti nagatanii isa immoo godhanii osoo boota keetti na buusanii fuudhanii fagootti na buusan. Zeeroo lattiidhaan fuudhanii kasaanchisetti na buusan. Ani biyyattii keessa turee waan hin beekuuf ittiin beekan. Finfinnee keessa baay'een beekan baay'een ture waan ta'eef. Kasaanchisitti na buusan. Mee rabbeedhaati birruma xiqqoo ishee. Birruma kudhanoo garaa keessa yoo boorsa kiyya keessa naa keessa maal qaba. Maaliin galtettee yaadaniisi? Maaliin galti? Kan hunda ishii saramneen jedhanii rabbeedha. Waliin yaaduun hin jiru. Garaa ishiin nyaanne laatan jedhe dhugaa rabbi. Namni nama fuudhee deemee karaa makiinatti nama gatee deeman naate kan hunda nazara sadii kaa'anii karaa makiinatti nagatanii na biraa deeman. Mararreen jedhe bar xiqqishuma ishiitti hin dhaga'amneen jedhe bar. Tamee abbootiin keenya meeqa tatame nama gaxarii dhalfeessuun kan namni Finfinnee keessa jiru adaadaan kee yeroo meeqa atame teessumni kee yeroo meeqa atame namni waggaa meeqa Finfinnee keessa jiraate naate namni Finfinnee keessatti dhalatee guddate hatamaa oola. Nuti warra gaxariidha dhufe warra bilxinnattis hin baasu naate ani bilxiidhaan beektuudhaan hin jiru naate hin jiru. Har'a boorsaa kee akkanatti baattee deemuun illee hin jiru. Osoo mataa irratti osoo as keessa godhattee asitti hammattee deemte usiin hafuun. Uffata keellee sitti fidna baatinaa kenne dheennaan uffata illee baaseen kennaa kan of hin beeku saasanitti. Waan hunda baasinaa kenne osoo hin jedhe waan hunda baastee kennitaaf. Birriin teetumuu akka naafteef mormaan qabu ture gaafsan. Morma kiyya duwwaan ture gaafsan. Sanatti naafte birriin kiyyayyuu qaldanyaan. Waan hunda narraa fudhatanii miti. Kanaafii qalladamu naasa'in nagaa isirraa fadhaa. Wayi mataan naannaani waa'ee isaanii wayyaadha. Mataan naannaa waa'ee isaaniitiin qalladamu. Ladii faradinaa gaa'es koomentii keessa dubbisuun dadhabee faradina. Baay'inni keessa warroonni waan akkasii mudatee jira. Baay'inni keessan immoo ati maaliin gootu jetti fira qalbii fira kee walii diddeettiyyuu ati maaka waa deemta. Firri kiyya narraa dhorkaa. Malaaki seete moo rabbi seete firarii. Naate kobaas deemte rabbi nama wajjinis deemte inni siin oolu. Qaniin keessii ga'eenna. Dazaa rubbara. Wanticha gisee yaadadde kolfi na godhan naante. Akkaataa isaan diraamaa isaan irratti hojjetantu na dhukkubsa keessa kiyya baay'ee keessa diraamuma isaan zeeroo lattiidhaan kaasanii birrii baankiidhaan baasifachuuf jecha na zoorsanii karaa dheeraa kanaa siifachi na oofanii baankii san na seesisu kana na seesisu sana na seesisu kana na seesisu. Wayne inni harkaa qabuyyuu isaan hanqateet dhaqanii birrii baankiidhaan baasifatan.
Inni lammaffaan immoo innaati. Birrii maal jedhamasi mobaayil baankii inni jedhamutu jira ammoo Itoophiyaa keessa. Amma namni baay'een birrii ofii harkatti osoo hin taane baankii bilbila ofiitti baatee deema. Asuma taa'ee tiraansfarsii godha. Asuma taa'ee waa bitta. Asuma taatee birriidhaan osoo kaashii osoo hin taane bilbilaan. Bilbila keessattis birrii baay'ee baattee yoo deemte isaan bilbila keessallee si dabarsiifatu. Bilbilitti illee si harkaa fudhachuu yoo danda'an homaa gochuu hin danda'an birrii kee fudhatan bilbiluma fudhatan malee garuu achuma dhaabbatanii bilbiluma kee ilaallee tiraansfarsi gochisiisuu danda'an birrii amma keessa qabdu hunda si fichisiisanii. Ati of hin beektu waan ta'eef. ስለዚህ bilbila kee keessatti illee birrii baay'ee baachuun gaarii miti. Korsas iraha hafut hanu